Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Egaa akkuma beekamu Walabummaa News Network haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru irratti xiyyeeffatee waan hojjetuuf biyya keessaa hooggantoota KFO qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis egaa namoonni hedduun ni beektu jedhee yaada warri Oromiyaa keessa jirtan warra biyya alaatiif immoo yoo haaraa ta'anillee maqaan isaanii obbo Tasfaayee Fufaa jedhamu. Baga nagaa dhuftanii gara Walabummaa News Networkitti obbo Tasfaayee. Isinis baga nagaan waffeertan jedha. Egaa kallattiidhumaan gara marii keenyatti ceenaa. Akkuma beekamu filannoon keessaa KFO'n baheera. Filannichis immoo kanaan dura hooggantoonni KFO fi hooggantoonni ABO furmaata biyyattii waaraa sana kan jedhuu fi yaada dhiyeessanii turanii yaadni sun kuffisaniitu filannoo kana dabarsanii. Kanarratti amma filannoo ABO fi KFO'n keessa hin jirre kun kan amma PP'n gadallee dabarse kana otuma ABO fi KFO'n keessa hin jirre kanaan milkaa'uu hin danda'a. Kan ABO fi KFO'n keessa hin jirre keessatti
Oromiyaa keessatti eenyu waliin dorgomuudhaaf kaardii filannoon akka kaardii eenyummaatti ilaalamaa jira Oromiyaa keessatti? እሺ fayyaa ta'ee እንግዲህ kan ጀመሩ filannoon maaliif barbaachisa irraa inni kaane xuru natti fakkaata. Filannoon tokko waan filatan jiraachuu qaba. Waan jedhan iddoo hin jirretti filannoo jechuun hin danda'amu jedhee amanaan akka kootti. Filannoon tokko adeemuu fi waan mijaa'uu qaban sadii jiran duratti. Tokkoffaa maalirratti walii gallee maal jirurra oolchuudhaaf akka filannoon geggeeffamu gochuudhaaf dura aayidil kan jedhamu waan irratti walii galteen tokko uumame jiraachuu qaba. Innis higga mangisti seedhaan sana heera biyyaa waan irratti galame waan walitti nu fidu sana jiraachuun jira. Inni isa kabajuudhaaf immoo kan kabachiisan institushiniin jiraachuu jira. Isa booddee egaa piroosesii qaba jechuudha. Akka haala biyya keenyaatti amma yoonaatti filannoon yeroo Haile Sillaasee geggeeffama. Yeroo sana warra qabeenya qaban baarons isa Ingiliziin jettu akkuma sana fakkaataa warra qabeenya guddaa qabantu qabeenya isaanii sana isa humnaan saamanii gizee biyyattii tokko godhan sana isaan harka gale sana eeggachuuf jedhanii olaantummaa kiraawunii sana eeguudhaaf filannoo geggeessu. Zawud Mikir Beet jedhama numti olaanaan isaayyuu seeneetiitu hin ta'in Zawud Mikir Beet marcuma warra bitu sana utumsanii kaa'uudhaaf baarons jedhu Ingilizii paarlamentii waan akkasiiti jechuudha. Inni fakkeessi kun ingilee akkuma beektu biyyi keenya fakkeessuudhaaf paarlamaa hojjetteetti filannoos geggeessaniiru 48-53 irrattis geggeeffameera. Garuu filannoon suni filannoodhaa maal buusuuf filatan maalirratti walii galanii filatan jenne heera Haile Sillaaseen lafa kaa'ate hamma zarii kootu sin bitaa nuyis Afrikaa keessaa miti warra gurraacha keessaa baanee warra Israa'eliidha. Ilmaan wasiilaniiti warra Jiwishii kana wajjin jedhanii kan isaan lafa kaa'an sana jirurra oolchuudhaaf isa eeguudhaaf filatamaa ture. Filannoo yeroo dargis geggeessineera. Kan filanne immoo yeroo sana isa maqaa sooshaalizimii adeemu sana paartii sooshaalistii tokko biyya jiru dikteetarshipii isaa itti fufsiisuuf jennee filanneera. Isas paartii tokko keessaa nama 3 dhiyeessanii isa keessaa caalu filadhanii garuu isaanumtuu filannoon qayyuu keessaa buusanii harca'anii warri leencaa fannatti fakkaata yeroo sana arbii fannoon keessaa ba'anii. Gaafiraan isaan booddee innoo kan rakkina biyya kanaa qulfii isaa hin fura jedhamee yaadamee ture. Amma warri gaaffii eenyummaa qaban naashinaal wannoo qaban kuni mo'anii ol ba'aniiru. Amma biyyi kun hin tasgabboofti. Rikoonsileeshiniin tokko adeemamee impaayeriin dulloomte kun walitti hin suphamte jedhamee amanamee ture. Akkuma beekamu federaal jedhanii federaaliin kan uumamu tokko humnaan warra tokko turanii ta'antu gargar bahuurraa amma wajjin akkamitti teenya jedhanii olii galanii akkamitti akka wajjin bulan politikaalii, ikoonomikaalii, sooshaaliisaa ilaalanii yuunifikeeshinii isaanii sana haaraatti ijaaruu jechuudha. Kontiraata haaraa galanii. Wayin immoo biyyuma bilisa ta'anii ta'antu qofaa jiraachuurra wajjin jiraannee humna argannee ikoonomikiidhaanis ta'ee humna argannee walitti dhufunaan akka Awurooppaa fa'aa konfedereeshinii isa ta'u federeeshinii isa ta'u fedhiidhaan walitti dhufu jedhu biyya mataa soobernitii qabantu. Hankeenya kana lamaan keessaas mee haa yaalamu jennee yeroo 83tti yaadee dhufe qabee moo'ee inni ijaarame inni abdannee turre ABO'nis duukaa dhufuunsaa yaadatama. Garuu fedhiin bittaan kun isuma yeroo
biyyattii uumuudhaaf rakkatan sana warri Yohaannisiif Minilik gidduu isa jiru sana isa dhabame sana iddoo buufachuudhaaf warri shawaan nu gananii as ga'aniiru. Nuyis iddoo buufanna kan jedhan shaamii mircaa qopheessanii higga mangistiin suni olaantummaa paartii tokkootiin kan uumame gatee ta'e abaaboon immoo isaaf gatii didee dhiibame keessaa ba'uunsaa yaadatama. Kanaaf inni akka barbaadutti paartiin TPLF yeroo sana humna gatii qabu. Akkuma beektu biyyi kun egaa yeroo hundumaa kan sochoosu warra alaati. Ameerikaanis gidduu galee nu sineennaa wattaadara keessan gashadhaa jedhee mooግዚitummaa isaatti fufuudhaa fi higga mangistii kanarraa biheer beeresabooti kan jedhu sabdaneessa nammatee deemuu qaba. Olaantummaan biyya kanaa sabdaneessa biyya kanaati kan jedhu irratti hundaa'ee geggeeffamee gimmiri. Filannoon sun immoo isuma yeroo jalqabaa akkuma mukkaraatti jalqabameen abaaboon kanaan adda nagaa kan hin jenne gaafanni biyya Oromiyaa keessatti harkaa baasuu jedhu isa dhiibanii baasan gidi OPDO aangoo qabatee looyaaliif gatii ture, saamtuudhaaf gatii ture. Innis itti faradamu harka isaanii waan jiruufi qofaa isaanii dorgomuutti ka'anii jechuudha. Isa booddee abaaboon biyya baanaan Oromoon hin teenye maal wayyaa abaaboo dadhabsiisanii biyya baasanii jennaan intelektuwaalii morbe keessatti hafnee warri Oromummaatti dhaga'amee dura Profeesar Maraaraatiin kan marraamu yeroo sana Okkoo kan jedhamu dhaabate 92tti itti hirmaate. Innis 92tti akkuma dhaabate itti hirmaate mootummaan tokkoyyuu argateera. Egaa biyya keessatti warri kaan immoo karaa Maccaaf Tuulamaa gatii ture achi jalatti sheeltarii sana jalatti identiinii Oromoon kun maal fakkaata? Inni bakkee nu dhaga'uu dadhabee Oromoon kun warri kaan Habashoota addaan baasuu dadhabee kaalcheriin keenya maal fakkaata? Aadaan keenya maal fakkaata? Uffanna akkamii qabna? Maaltu jara kanarraa nu baasa kan jedhu kaa'amee baay'ee jiruun guddaan hojjetame. Akka carraa immoo yeroo sana gaazexootis jiru karaa adda addaatti hirmaataa kan turre hundumtuu urjiin cufamnaan seefana balbaaliin cufamnaan immoo wancii irratti unat kan jedhu hubannee turre. Amma dandeenyutti uummata dammassuu inni biyya keessa jiru abaaboon qabsiisee mataa bilisoomsee deemeera. Itti fufaa innee egaa kanaan itti fufee filannootti galuutti danda'ame. Ituma jedhanii 94tti ijoolleen yuunivarsiitiidhaa gizee ari'amtu sana immoo of edeen akkanii warra jaarsoti keenya akkas taa'ennaan poolitikaa dirjitii taatan malee akka Maccaaf Tuulamaa sooshaal orgaanaayizeshiniin hin danda'amne of hin dhaabate. Paartiin lama egaa hin dhaabate jechuudha. Paartiiwwan kana dadhabsiisuuf amma filannoo keessa galanii 97tti ingirii marcumas argachuu danda'aniiru. Uummati keenyas kunis jiraa'ee karaa nagaas qabsoon jiraa'ee kan jedhu kana barsiisuudhaaf baay'ee itti rakkannee egaa isa booddee haalli 2002 jirra hunduma isaa waliin cufee hin na'ee 97tti. Namoonni sun immoo bakkeettis oppoziishiniin biyya keessaa cimaa dhufuunsaas isa direct budget support kan jedhamu sana blokkii ta'ee ture yaadatta. Na prevention for basic service kan jedhamu duwwaa laanneedhaniiru. Isa gadhiisuuf egaa Obbo Mallas baay'ee rakkate. Budgetiin kun direct budget supportiin sunis gara aanotatti akka gad darbu hin goona jedhanii gara aanaatti dhaqanii aanaan immoo achi ol humna namaas hin qabu, beekumsas hin qabu, isin naabitaa jedhee isa barumsa fayyaa developmentii adda addaa gad bu'u sana ol deebisuutti ka'ee akkasitti durannaan ingirii 2007 ga'e. 2007
almost yeroo sana kafaa'uun akka kafaa'utti nuyi liifleetti dhuma gara miliyoonii 3 maxxansinee torban tokko keessatti isa isaan waggaa 5 nama kana tokko 5 hidhanii kaan sana hin diigame mo'annaa kaardiin isin lakkaa'amne dhibbatti moonneedhanii garuu itti fufee ji'a tokko booddee itti qaxxalee egaa biyyi kun rakkina akkasii keessa lixxee amma yoonaa isan fayyin jirti. Inni filannoon 2007 sun Ingilii waan inni fidee raziistii gochuu dadhabee isaan keessas kiraakkii jiruun kan ka'e. Egaa isa booddee TPLFinis biyya galee warra amma aangoo qabataanis biyya ceesumsina jedhanii filannootti galanii egaa isas gaafa galan immoo ani isaan yaadan kafaa'oo fabaa'oon gara deebii keetti hin deebi'a kafaa'oo fabaa'oon tokkummaa hin uummadhanii si yaadne natti fakkaata. Lakkaa'uu dhaaba Oromoodhaaf walmu kana gidduu seennee ol baana jedhan ta'ee hin beeku. Tokko gaafa faa'uun biyya galuu uummati fudhachuun sunis naasuu namne. Lammaffaa immoo imalli gara ba'aattis gara kaabaa kanas gara kibba shawaattis ba'amee yeroo sana Profeesar Mararaa fa'aa Jawaar fa'aa Baqqalee fa'aa godhan sana uummati dacha'ee ba'uun suni hin naasise natti fakkaata. Isa booddee akka jirutti picheeksii adda addaa barbaadanii hundumaa hidhuu itti kaa'anii du'a caaluu sittaanee akka jirutti egaa waajjirri keenya cufamee abaawoon akka jirutti hin hidhamanii. Egaa isa booddee hundumtuu hin cufame egaa amma egaa itti galaa jechuun dhufeera garuu maal qabannee itti galaadha egaa miseensi keenya cufameera biiroo 206 keessaa 203 cufameera biiroo 3 duwwaa jira miseensi keenya dhiisiitii warri booriftaan gara jara kanaa ragaa jedhan iyyuu ba'eera. Dhaabni kun ekspiriyeensii waggaa 30 nutti himu gargaarsi bakkee dhufu hundumtuu kan ittiin biiroo keessaa namatti malammalanii isa jiruu dhabe kan malammalanii biyyi kun immoo isaan waan socho'u miti jiruu dhabaan yuunivarsiitii baay'ee nu bananiiru turuudha. Daa'imni keenya nu bareera amma mirga isaa kan gaafatu warri dulloomne egaa isaaniifis iddoo gaddisuu hin dandeenya. Kanaaf filannoo ammaa kana dhiibamnee keessaa akka baanu kan godhani naasuma kana naasuun kun lamaan keenya tokko ta'uu irra immoo darbee uummata biratti amma akka jaallataman gaafa Hararee Baalee Arsii kana keessa gizee tocho'an Shawaa kana gara Salaalees gaafa tocho'ani uummati buqqa'ee bahee simachuun suni naasuutti uume. Kanaaf gadi Oromiyaas akka gadhiisan hin baranii naasuu kanaan kan ka'e dhiibamnee baane haalli kun ammas taanaan dhiibamanii kan ba'uun kun biyya kanas hin gargaaru biyya kanas gara onnootti dabalaa nuufi filannoo keessaa amma kun haalli kun sirraa hojjennee deebisnee gabanne biiraabii magbaabaatii jedhan sana rikoonsileeshiniin akka deemu baay'isnee gaafanneerra biyya kanaaf falli jiru teenyee dubbannee waan wadhatu jedhee koovidiin bileesiin intiniin keessa galee koovidiin sunis gizee jedhu akkasitti nu adiministireeshiniin haa dhaabatus hin jenne adiministireeshiniin taafuufu gen aangoon nama tokko harka galuun sirrii miti dhaaba tokko harka galuun sirrii miti kan kana to'atu boodiin tokko dhaabatu boodiin suni keessumaa liqii biyya dhufu liqii biyya kana liqeeffatanii fi dimokiraatik instituushinooti kun immoo seeraan hojjechuu isaanii kan to'atu komiitiin tokko haa dhaabatu jennaan isa sin didanii maqaasa keessa baanee biyya baddu bira immoo dhaabannee gizee isheen diigamtu sana nuyi hirmaachuun isaan barbaachisu nuyi amma danda'amu biyyi kun diigamee uummati miliyoonii 100 ol ta'u kun biyya adda addaatti faca'ee Yurooppii keessa eessatti faca'ee hedeekii biyya ollaa keenyaa ta'uu hin barbaannu hedeekii weestarnis ta'uu hin barbaannu biyya keenya keessatti jiruumnee dargaggeessa beela'ee kan uummata keenya kana rakkina keessaa baasuu malee
waan akkasii diigu lolli suni dizaasteriin dhufu hundumaa waan tuquufi reconciliationiin hojjetu biraan hojjetamu jennee baay'ee xaarre ammas xaarama jirra. Kanaaf kan ka'e paartii biyya kana keessatti gara madirakii keessatti iddoo jirutti iddoon waatti hundumaattuu nageenya waamaa irra nagaa nabuu qawweef xiyyeetiin biyya balleessaa ilmaan keenya finnaa isa developmentii barbaadnu dargaggeessa fixaa irraa qabeenya qabnu xiyyeetii fi boombii bituutti wadhuma xinnaati asitti ittiin hojjetame iyyuu mateeriyaaliin isaa achi bakkee namaa dhufa. Kanaaf biyyi kun waggaa 10 daa'ima ishee isa fixxu sun hafee teenyee ameereennu inni akkasitti dhiibamne waan isin jedha walaaf. Baay'ee galatoomadha obbo Tasfaayee. Egaa seenaa hedduu keessa deemtanii isa bara Haile Sillaasee irraa kaastanii dargii keessa akkasumatti bara wayyaanee fi bara amma keessa jiru keessatti nu ibsitanii baay'ee galatooma ulfaadha. Mee haala keessatti gaaffilee hedduu na keessa dhufetu jira. Fakkeenyaaf instituutioniin Itoophiyaa kun inni bara Haile Sillaasee fi inni bara dargii kun akkasumatti inni bara wayyaanee kun akkasumatti immoo nama jiru kun inni bara wayyaanee fi nama jiru kun tokkumadha. Geggeessitootatu rakkoo qaba moo instituutioniidhuma sanatu jalqabuma Itoophiyaan gaafa uumamte rakkoo uumamte waan ta'eef rakkoon kun dhabamuu dide. Inni kun isa kanaafi fala kana furuudhaaf bara 1992 warri naashinaalistii ta'anii yookaan immoo warri sabaaf sablammii sabdaneessa kan jedhu kanarratti xiyyeeffateen dhufe sunis abdii guddaa qabaachaa ture kan jedhu inni sunis fiixaan bahuu dadhabeedha kan isin lafa keessan. Amma gaa mootummaa sadii ilaalameera, mootummaa arfaffaarra jira. Isa kanaaf hanga ammaatti furmaanni keessattuu akka KFO'n addi bilisummaa Oromoo yeroo hedduu dhiyeessaa jiru kana sabaaf sablammoonni hammam deeggaraa jiru. Haala amma deemu kanaan immoo yoo fuulduratti deemame biyyi kun garamitti maal taati isa jedhu irratti mee yaada keessan nuu kennaa gabaabsaati. Ishee enggak maal sitti fakkaata walaaboo atumtuu kaasteetta maddi rakkoo kanaan instituutioniidha. Instituutioniin kun eenyuun eeguudhaaf uumameedha. Kiraawun eeguuf uumame inni dura. Instituutioniin sun gaafa dhufu fedhii eenyuu dhufe sabaaf sablammii qabeenyarraa lafarraa kaasee warra aangoo qabate akkuma biyya keenyatti kan jiru ikoonomiin lafa garbaan industirii hin qabnu maal hin qabnu. Innaa lafarratti kan hundaa'edha. Innaa instituutioniin dargii dhufe Haile Sillaasee gaafa buusu isa Haile Sillaasee makaanintiidhaaf fide lafa sana hundumaa ikoonomikii biyya kanaa lafa qabachuu jechuudha. Ikoonomii lafa biyya kanaa qabachuudha. Lafa sana qabate abbaa barbaaddeef tola beektaa waan barbaaddetti bantaa. Inni lafis abbaan lafichaa inni durii sun gin sayitoo keessaan qabu. Sargamu keessaa fudhee kun argatu itti qaxaramee hojjechuudhaaf illee afaan barbaada. Instituutioniin biyya keenyaatti biyya kee keessatti hojjechuudhaaf iyyuu afaan Amaariffaan beektu sanaa hin qaxaramtu. Foormii nuti Haile Sillaasee lafa kaa'e iyyuu akkamii beheer haayimaanoo jedhama. Ati kiristaana ta'uu qabdaa, afaan Amaariffaa baruu qabdaa. Waan akkasii gaafata. Innaa kanaaf instituutioniin sanatu hin banne. Instituutioniin ekskluuzivii kan ta'e saba tokko guruppii tokko duwwaa kan eegu instituutioniin. Instituutioniin amma inkluuzivii ta'utti waa jijjiira fiduu hin danda'u. Ummati bal'aan kan hojjetee biyya kana jijjiiruu danda'u. Hundumtuu feriidha. Feriitti ari'ameera moggaatti. Inni moggaatti ari'ame kun immoo gidduu dhufee hamma biyya koo ta'ee hin hojjennetti hin barbaadamu. An barbaadamu akka ijoolleen tamaartee jiruu hin qabanneef lola uumuuf. Dargiin lola uume gaafa lola uuman immoo eessa dhaqe? Sumaalee gaafa moo Shaabiyaaf Jabaan ol fixee ijoolleen Shaabiyaa Jabaan mo'amanii dhufanii nu bira galanii mataan koo yeroo sana
Ministry of Urban isa katamaa lamaan jedhan keessan ture dhufanii ijoolleedhaaf ashaboo maal wakkilinnaa kennanii sooressa ta'anii hoteela ta'anii biraa dhugutti ka'anii turan. Amma ijoollee kana barbaadanii walitti qaban qaykoo kabingaa jammaramu. Qaykoo kabingaa dhufu ijoolleen kun barbaadamanii information gaana shaabiyaan akka jirutti baay'een qusleenyaadha. Amma daa'eef kan naafate malee hin jiru. Amma mo'uun shaabiyaa jedhanii dhaqan. Amma mo'uun shaabiyaa isuma durii irratti of iddoo sana bu'anii bituudhaaf jedhanii gati barbaadan malee yeroo sana shaabiyaa jirutu ta'anii shaabiyaan kan gaafataa ture isa amma gaafatamaa jiruudha. Self rule na shared rule sana self rule federation keenya cabeessuun hadeebuu kan jiru ture yeroo sana Itoophiyaan wanni carraa qabdu guddaa kan balleesse yeroo sanaadha. Nama madaa'ee baqatee jalaa ba'uu hin dandeenye kaaliibar 35 xiyyiitti kaanii dhagaa jala kaa'an bakka isa booddee eenyu butu naaka faayee wattaaddara beekatu akka fudhatu akka hiruutti wattaaddarri Itoophiyaa achitti dhumechuu hin dandeessa. Alfabeet gaa qabame akkas. Kanaaf waan itti mali hin dhagaanne institutionii masa durii qayyarra tilliqaa Itoophiyaa dhusa maqaa bakka waanuma seenaa uumame sana bicha guddisanii mul'isanii isa keessa dhokachuu barbaadu malee biyyattiin kun akkamitti fayyiti akkamitti wajjin jiraanna institutioniin tokko lafa kaa'amee inclusive kan ta'e lafa kaa'amee economy keessaa maal keessaa exploitationii sun utuu deddeebi'ee rakkinni kun hin hiikamedha yaada. Ammas naannoo rakkinni biyya kanaa mircaadhaan hin hiikamu. Maaliif hin hiikamu? Isuma durii itti fufsiisuun malee haaraa ijaarraa kontraata haaraa humnaa social contract haaraan uumamee biyya kana akkamitti guddisna? Wallaalaa isa ola deemu kan akkamitti guddisna? Wallaalaa akkamitti lola uumnee lolatti hinnaadha. Innaa kun amma lolaan waan ijaaramu biyyi hin jiru. Lolli biyya balleessa. Lolli disintegrationii fida malee lolli waan fidu. Kana immoo himneerra. Mootummaa ammaattis still currently ammayyuu walgahii keessatti itti baay'eera. Amma kan mul'atu fake isa shaamii hojjetan sana biyyattiin ijaanuma isheeti. Seenaa biyyaa olaalte biyyi kun kan fayyuu dandeessu seenaan dhugaa gaafa bahee hojii hin teenyee haasofnudha. Seenaa bakkeedhaan sobarniitii waggaa kuma isa dhiisnee teenyee amma maal nu wayyaa akkamitti biyyi kun ijaaramuu dandeesse akkamitti uummata kana midhaan nyaachisuu dandeenya akkuma biyya zeegaan keenya akkamitti ol qixxaatee jiraata the rule of law akkamitti jiraata jennee teenyee haasofnu malee qawweedhaan daa'ima ajjeesteef ijoollee kana fixxeef afaan cufteef waan nuuf hin jiru guyyaadhaan akkuma naqarsaa nyaataa jira gaangreeniidha kan biyya kana kanarratti fakkaatana. Baay'ee galatooma obbo Tasfaayee dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu barbaachisuudha kan isin tuqaa jirtanii. Fakkeenyaaf wanni isin amma kaastan ammas waa'ee dhuma instituushinii kana irratti isin deebisa. Biyyoota Awurooppaa kana keessa soo fudhannee biyyoonni adda addaa fakkeenyaaf Xaaliyaaniin Roomaan Impaayiriin biyya guddoodha. Biyya hedduu bulchaa turte garuu mootummaan Mursoliinii nama hedduu waan balleessee jiruuf Xaaliyaaniin illee akka bifa haaraatiin ijaaramtee waa'ee isa sana dhiisanii Xaaliyaa haaraa maal jedhama afaan Xaaliyaaniitiin Itaaliyaa Uunoo Xaaliyaanii tokko goona kan jedhan namichi Garibaaldii jedhamu ka'ee seenaa kana uummata Itaalii kana tokko godhe jechuudha. Kana maaliif hin kaasaa haala amma biyyattiin keessa jirtu seenaa waggaa 3,000 isa jedhamu sana nama waggaa 100 fi wayii dura du'een hoogganamuurra dhaloota amma biyya lafaa kanarra jiru nama addunyaa kanarra naanna'ee addunyaa kana guutuu hubatu kan mana taa'ee addunyaa laalu warra kanaan instituutioniin kun ijaarramee yoo biyyi kun itti fufteef kana gaaffii akkasii warri dhiyeessan jiru filannoo dhumti kun maaliif barbaachise instituutionii waggaa 100 dhalootaa dhalootatti dabarsuun seerri tokko irraan jijjiiramu kan itti dabalamu malee isa jedhamu inni kuni fallisaa amma karaa isin amma deemaa jirtan kanaan dhageettiin qabu. Miseensonni keessanii fi hooggantoonni keessan mana hidhaa jiru. Kanas dabalatee ikonomikaalii illee akka isin sochoone sadarkaa akkaawuntii isaanii keessaa baasanii illee nyaachuu hin dandeenye. Na yaadadhaa
akkaawuntiin obbo Dajanee Xaafaa fa'aa akka isaan waan isaan keessaa qaban illee ijoolleen isaanii illee akka fayyadamne godhamaa jira. Inni kuni dhiisuma waan kana fooyyessuu danda'a. Jijjiirama fiduu danda'a. Isa jedhuu fi itti gabaabsati nu waan jedhaa gaaffii sattaa nutti dabarra. Engilee hamman beeku hamman dubbisee amma experiensiin kos engilee mootummaa promotion argee Haile Sillaasee kaasee yoo argeera. Tokkoffaa institution hamma hin jijjiira. Institution akka jijjiiramuuf hin himna. Amma young baay'atin malee intellectualiin tokko yoo adeemsuma keenya systematic thinking gara sana akka dhaqu warri advaayizii godhan jiru. Systematic thinking jechuun bara eyes on the ocean isa jedhamu sana. Eventii ilaallee adeemuu dhiisnu maaltu rakkina kana fidee soorsiin rakkina biyya keenyaa maali? Maaliif hin guddannu? Seenaa jennee biyya ilaaluu qabna. Ati akkuma kaaste Xaaliyaan isteetii 19 itti dhufanii federaal isteetii uumaniiru. Gini isa dura waan dubbatamuu qabu jira. Biyyi kun I think mataa isaaniitiin of ilaalanii waan adeeman natti fakkaatu. Durumaa kaase kireeshinii mashee kaasee dipendent koloniyaalii jedhu namni baay'een gadi isa gara fuulduraatti dubbanna. Mogziitii astiraadarii bara natti fakkaata. Of danda'anii buluu sana hin danda'an. Inni immoo umurii keessatti waa agarreerra. Oromoon 1990 irratti Musliimni Oromoo isa amma gaafatamu kana gaafataniiru. Innaa League of Nations dhaqanii Abdul Hafiz kan jedhamuun kan marramu gaafatanii turan. Maal gaafatan? Isa amma nu gaafannu rule of law biyya kana keessa jiraatu. Naftanyooti warri qawwee dhufanii lafa keenyas daa'ima keenyattis ajajuu dadhabne. Koortii keessatti representation qabaachuu qabna. Bakka federal society gaafatan. It was in 1919 European calendar. Annaa League of Nations isa fudhatee Haile Sillaasee isa waggaa 4 booddee dhaqee League of Nations itti gaafanna appeelii godhu memberii godhan. Inni yeroo sana Islaamni yeroo sana nuyi gatii kiristaanaan taane kana taane Oromoo Harar ingilee warri kun of ijaaranii warri dhaqanii amma yoo maqaan isaanii hin ka'u. Amma yeroo sana itti mul'ate jedhuun nuyi biyya kana kan misoomsu nuyi warri dhufan kuni qawwee baatanii qabeenya biyya kanaa nyaachuu malee waan tokko itti dabalan hin jiru. Aseetii itti dabalan hin jiru. Nyaachuu dhuguu cooma daadhii dhuguu malee waan tokko itti dabalan nuyi gin developmentiin hojjenne nuuf kabadaayira. Akka nuyi hin hojjenne nu godhaayiru. Institution akkasiitu uumamee jedhanii 1919 na achi kaasanii itti maa jiru jechuudha. The same thing Western Oromo Confederation is in beektataa. Kana gaafanneedha. Maaliif yeroo sana kan kuffise baay'ee way Ameerikaadha. Ameerikaa yeroo sana League of Nations waa'ee Awuroopa First World War sana irratti biyyi Ottoman Turkey fi wannoo jala Jarman wannoo Angro Jarmanii jala jiran sun natsaannatiin kennamu gizeedhama sana warri kun kana dhagaanii kan gaafatanii hankeenya hin didamee warri Eastern Germaniin kun maan kun hundumtu jalaa ba'anii natsaannatii isaanii argatan. Amma yoonaa Ingilii Oromoo yeroo sana kaasee iyyuu beeka. Democratic institution by the way seenaa irratti ammoo liigallutti biyya kanatti nagaan hin dhufu. Isaan seenaa ishee sobaa sana ishee 3,000 fudhatanii deemu. Nu immoo Faranjiin immoo ishee gatii barbaaduuf jala deeggara. The Solomonic dynasty Jewish descendant ishee dhusan. No, seenaan amma addunyaarra jiru seenaa gurraachaa hatanii abbaatti ta'udha. Alexander the Great and the actors. Isaa kaaseeti gurraachi contribution civilization hin qabu sayyidu. Aristotle maal warra kana jedhu no inni beekumsa kush akka olin kan maaliif amantii Oromoo keessa Charles Veren Professor Charles Veren jedhe emeera amma Oromummaan fudhatamee Oromoo kosmo inni seerri namaa hun seera kosmo loo dhiisanii seera safuu keessaa baasanii yuunivarsiitii kana developii goona maal goona jedhan hin dhufu Oromoon
maftee kan hundumaa qabedha itti meera. Gani isaan fudhan. Ammas taanaan mafteen biyya kanaa kan jiru gatteenyee haasa'uu isaaf immoo seenaa sobaa baatanii illiitiin Habashaa fiigan sana lafa kaa'anii akkamitti maal qabnaa isa koloniyaaliin gidee sana Democratic Society cabsee warra shiftaadhaaf qawwee kanneen slavery baay'ise sana dhiisnee nageenya biyya Afrikaatti uumuudhaaf special Itoophiyaatti uumuudhaaf moodeelii ta'uu kan dandeessu asii akka jiru itti meera. Charles Warren ምናልባት አንትሮፖሎጂስቲidhaan beekama. Innaa kana hundumaa aadaa Oromoo gatuu seenaa Oromoo gatuu dhiisanii Oromoo waan isaan makkaru nuyi haa baddu biyyi hin jenne. We were great once upon a time but now we are not great. Nuyi waggaa dhibba baay'een kan jedhu waggaa dhibba miti. We lost our superiority when Aksum was lost. Amma yoona gaafa Meeroon Noorkaa ba'ee gaafa Egyptian civilization rukutuudhaaf ba'anii New Christianity isaan Konstaantinii fi isaanaan gaafa kiristaanii fudhatan Noorkaa ergasii baasanii qawweedhaan akka fedhe hammacanii garuu ammas taanaan mafteen biyya kana jiru siin jedha. Teenyee yoo haasofne creationiinis hundumtuu dhufuu hin danda'a. Environment problem isa maal jedhan kana hundumaa avoid gochuu kan danda'amu yoo nageenyi gurraacha biratti bu'eedha. Gurraachi keessaa immoo Oromoon isa tokko. Gurraachi hamma liidarii biyya kana addunyaan taanetti civilization hin jiru. Waan itti dabalan hin qaban. Waanuma yeroo sanaa fudhatanii itti washaaru ammas taanaan gadichi keessa gadaa keenya keessas jira, amantii keenya keessas jira. Waan baay'ee kontribiitii biyya kanaa gochuu dandeenyu gatee jiru isatti deebi'anii mee teenyee haasofnu kanaachi waan fidan hin qaban. Roomaanis nurraa fudhatan. Hundumtuu asumaa bahe naayiliinumaa bahe beekumsi jiru kun. Innaa kanaaf Room gizee achi dulloomtee booddeettamte. Roomaan ikkoo Ingiliziin caaltee turte. Ingilizi ikkoo Rose Revolutioniidhaaf Glorious Revolutioniidhaan as ga'e. Industrial Revolutionii fide. Industrial Revolution sun immoo yeroo hundumaa simtantikii keessatti sistemiin booddee dhufu isa duraa nyaachuu qaba. Isa duraa sana deebisachuun ikkoo hin danda'amu. Invenshiniin jiraachuu qaba. Creationiin tokko jiraachuu qaba. Creative society uumtu taanaan isa duraa rakkina sana kan hiiku hin uumtu society taanaan akkamitti biyyi developii ta'a. Leave alone waggaa 100 deebinee isa Minilik Kuumee ijaarra dhiisiiti. Inni kun iyyuu nama keessa nyaatamuu qaba. Addis haaraan dhufee waan haaraa uumee rakkina kana hiikuu developii gochuu qaba. Annaa kanaaf seenaatti teenyee haasofnu malee biyyi kun hin hiikamu. Seenaa sobaan biraannaatti caafanii hawaalanii nu akkas turreedhaan sanaan hin nagaan hin dhufu. Nagaan dhufuu kan danda'u walitti himuu qabna dhugaa. Eenyu ture gurraachi? Eenyu ture kuush? Maaliif warri kun isa baqatu? Maaliif baqatanii Israa'el dhaqu? Maaliif baqatanii wannoo Minilikiin wannoo godhanii dhaquu barbaadan? Akkamitti kolonaayilii godhe? Oromoon keessa hin jiru. Nafti jechuun ikkoo Amaara jechuu miti. Nafxanya inni jedhu Amaara jechuu miti. Abbaa qawwee jechuudha. Abbaan qawwee sun immoo hunduma duukaa ture. Isa gotootanii akka Amaaraaf Oromoo gidduutti dubbiin jiru. Who are these people? Maareejiidhaanis maalis tokko kan ta'e seenaa sobaa sana dhiisaniiti dhugaattoo dhufne dhugaa dubbanne malee beekumsa televizyiinii hin qabdu jedhee nama nanawa. Dhugaan sun immoo hin baqatu irraa baqachuu dhiisuu qabu. Baay'ee galatoomaa obbo Tasfaayee baay'ee hedduu galatoomaa. Waan amma kaastan keessatti waan hedduu namatti toludha. Fakkeenyaaf amma egaa duulli ABO fi KFO dhabamsiisuu irratti akka malee deemaa jira. Kanumaan wal qabatee KFO yoo jedhanii ganxaayinoo yookaan immoo biyya fottoksuudhaaf yookaan immoo akka zaranyinnet jedhaniitu haasa'u. Amma fakkeenyaaf abintu jira. Abini የአማራ አንድነት ድርጅት ንቅናቄ ጀዴቱ ኦፍ ሞጋሴ ዱፌ ዶርጎማ ጅራ ኢኒ ከን ኦሮሞ አባኦኒ ፎቶክሳዳ ዮካን ሞ ገንጣይ ነው ዘረኛ ነው ጀደኒቱ አካ ወኒ ሁንዱምቱ ይጥጩፈሙ ሆጀተማ የሮ ናኖን አማራ ፈኬኛ ፊ ላፈ ኦሮሚያ ዱፌቱ ኦሮሚያ ኬሰቲ ሳሙ አጀሱ ረቲ ጋፈ ጥየፈቱ ጋፈ ኡመኖ ፍራ ዶርኩ Amaarummaa keenyaan duunee jedha. Isa kanaaf KFO'n fi ABO irratti
sanyummaa yookaan immoo zaranyinnatii maxxansanii yeroo fidanii abiniin aangoo kennuudhaaf deeman kana keessatti inni kun akkamittiin ilaalama isa jedhuuf sabaaf sablammoonni akkamittiin hubachaa jiru. Abaawoonii fi kaafaa'oonii zaranyaa ta'anii isaan sunoo maqaa Amaaraan deemaa jiru. Afaan maaliif dhufanii uummata Oromoo mari'achiisuuf deemu jettanii yaadu. Akka sabaatti isa kana jidduutti rakkoon kun kan jiru. Inni tokko gosuma wal fakkaataa afaan isaanii waan Amaara ta'eef qofa Itoophiyaa ta'ee deema. Inni Itoophiyaadha, amanamaadha. Inni kun immoo waan Oromoo ta'eef amanamaa miti. Isa kana akkamitti ilaaltu kan jedhuu fi keessatti yeroo darbe hayyoonni dubbachaa turan waa'ee nafxinyaa jechuun Amaara jechuu miti. Saba nama qawwee qabatee deemu yookaan immoo loltoota yookaan immoo wattaaddara isa jettanidha. Kanumaan wal qabatee sanyiin Amaaraa jedhamu biyya sana keessa hin jiru kan jedhamutu yeroo baay'ee ka'a. Sabni nuti Amaara jedhu kun sanyiin isaa maalirraa madda? Akka seenaa instituushinii biyya sanaa keessatti barreeffamee jira afaan Amaaraa kunoo eessaa dhufe yookaan immoo yoom madde kan jedhu irratti sabni akka sanyiitti eegan jiraanne sanyii waan hin qabne tokko hin biqila jennees yaadu garuu baayoloojii waan baay'ee hojjechuu danda'a. Isa kanaafiyyuu isin akkamitti ilaaltu warri Amaara ofiin jedhu kun dhuguma Amaarummaan kun sanyummaadha moo afaan? Yoo afaan ta'e maaliif otoo sanyiin jiru uummata aadaasaa fi afaansaa akka sabaaf sablammii yookaan sabdaneessaa isa jedhamu kanatti deebi'amee biyya kana nagaa buusu sirna isa darbe sana nyaatamuu qabaa, baduu qabaa, sirni haaraa of ijaaraa deemuu qaba jettanii yaada keessan kaastaniif dhalootuma ilmuma namaatu akkasittiin uumama jechuudha kun. Namni hin dhalataa, hin guddataa, hin dulloomaa, hin du'aa. Dhala isaatu immoo dhaalaa deemaa jechuudha. Yaada addaadhaan yaada sana caalu. Fakkeenyaaf wanti isin kaastan irratti isin jabeessuudhaaf bara durii keessa xiyyaaraan akka ammaa kana balali'uun konkolaataan numa jira garuu baay'ee miti. Amma garuu teeknooloojiin guddatee xiyyaara nama maleeyyii uumeera. Konkolaataa nama maleeyyii uumeera. Bara durii keessa hin jiru. Isa kanaafiyyuu warri kana didu kuni biyya kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Badee lubbuu namaa baduu fi sila kaastaniittu ijoollee keenya fidnuu qabeenya keenya qisaasnuu biyya kana ijaaruu irratti xiyyeeffachuu qabna. Faabrikaan hin jiru. Kanaafiyyuu ofii keenyaaf of ijaarree uummata keenya hojii kennuufii qabna. Ijoollee keenya barsiisuu qabnaa jettaniitu. Garuu warri kana isin didee gara waraanaatti, gara badiinsaatti, qabeenya saamichatti warri deemu kuni yakka itti gaafatamummaa isaa seeratti dhiyaachuu danda'u. Eenyuudhaan seeratti dhiyeessa? Kan jedhu irratti yaada kenna. Xuruudha. Gaaffiin kee waan baay'ee kaasa. Ani gaaffii kee keessaan akka nu hubadheetti amma kan itti adeemnu kun eessa gahaa kan jedhudha. Biyyattiin bor maal taati kan jedhu natti fakkaata. Biyyattiin galatti adeemtu mataan ishee mallattoo ishee argaa jirti galatti adeemaa jirtu. Waan tokko na yaadachiise jechi kun. Haala amma jiru kana akka gaariitti warri fudhatanii ani naan galu abinis ta'e maqaa paartiin waan ittiin dhaabatan piroogiraamii sagatiin hin qabneef isarratti dubbachuun ulfaate iyyuu biyyi kun warri amma dorgoman kun biyya kana keessatti jiraachuudhaaf yoo nagaan bu'ee fakkaata. Nagaan immoo jiraachuudhaaf yeroo hundumaa inni miidhamee haafu nuyi goomsinee jiraannee jedhu suni goomsaan hafuu qaba. Maaliif Amaarri kan jedhamu akkam beekutti kan uume obbo Mallas. Obbo Mallastu walitti qabee Walloo, Goojjaam, Gondoriin kan walitti qabee Amaara godhee Amaaraa saayinti kan jedhamtu biyyi tokko Gondoriif Walloo gidduu jirti. Isa booddee gara Sameen Shawaa kan immoo Manzij jira. Akkuma seenaa biyya kanaatti. Injee Amaar akka identiitti hin jiru. Amaara dabuubiin horatte nama Amaariyaa dubbatu nama Kiristinnaa akka hundumaayyuu Amaara jedhanii waamu.
Kanaaf Amaarri yoom uumame isa jedhu kana seeraan kan uumame obbo Mallas uume Amaara jedhe. Amaaraa Killeela Amaaraa minaamin jedhee kana achi kiristaana Oromoonis Amaaruma ture gaafa afaan jaraa dubbatu afaan Amaarinyaa kanaaf kiristaana fudhannaan Amaaruma jedhama. Sidaamas hin jedhama alaali ndaa'um gara Sidaama horattee duritti gara Sidaamaa kanaa gara wannoo kana Amaara jedhu namoonni shawaa warroota shawaadhaa ba'anii Oromoo Arusii keessa jiru yoo Amaara jedhanii waamaa ture. Amaara jechuun kiristaanaaf Islaama jechuudha. Garbaraa hin qabu dur amma hin beeku malee. Garbaraa horanne immoo seenaa biyya kana keessa horanne Gondor warri indijiineesiin achi jiran amma falaasha jedhanii maqaa warritti kennan. Falaasha jechuun fallis liqa jedhanii itti duulanii 13 seenchariidha amma 16tti itti duulanii makaraa meeqaan warra kiristaanatti jijjiiramtan malee lafa gadhiisaa jedhanii fallase seedurraa ba'ee falaashaan uumame. Aga'u immoo mootiin biyya kana dhufan hundumtuu Susuuniyoos akka jirutti lafa fixee asii Oromoo fuudhee irra kaa'e nama Chakkal ilma Dheensaa kan jedhan an Gojjamiin tureera akka carraa ta'ee 70 keessa arban sira askaajii dhuma seedan yeroo sana keessa katamaa lamaasna beet ministeera isaatti tureera. Kaarneen lafaan hundumtuu akaakayyuu isaanii irratti Oromoodha. Gojjam akka jirutti ammayyuu Jaawii ilma Dheensaa maal jenna malee Amaarinyaa fudhatan malee Kiristinnaa fudhatan malee kan immoo itti saafaniiru. Markaa kiyaasumtuu dubbateera kana. Na matsaa baay'ee referensii baay'ee finne jarri kuni kiristiyaana ta'anii Amaarinyaa fudhatan malee they were Kush Agawoodha. Falaasha warra jedhaman kuni they were Kush all of them are Kush. Walloon immoo durumaa kaasee biyya Oromoodha. Oromummaa isaatiinis gatii waggaa 300 Itoophiyaa kana tasgabbeessee bitti zabana saafin jedhanii fudhachuu dhiisan malee walloonis aga'uunumaaf Oromoodha. Innaan gadi Amaarri kan jedhu waan akkanatti fakkaatutti wannoon tokko isteellaan tokko argamteetti qotamtee Amaarn Ijipti kana keessa. Seetii waan 19th century BC irratti kan ture seetii Bariyoon seetii kan jedhamu qotamee gaafa argamu achirraa Amaarnaa leetareedha. Amaarnaa leetar kan jedhu. Isarraa gara Amaarinyaatti dhufe ta'ee hin beeku. Ingili seenaan biyya kanaa Ijiptii ka'aa Cradle of Civilization jedhanii achi gad dhufee Sudaan naqaa Napaataa kaasuu nobbaa warreen kana kaasuu mataan isaa kushachuudha. Inna distortionii waggaa dheerate kanatti dhimma ba'uudhaaf warri Habashaa gize 13th centuryidha kan as you know Aksum 13th amma kuftutti ko addunyaa Saudi Arabia nu ishee jala ture. Saudi Arabia kana Greek Romans kana ajjun ol beeku. Kanaaf qawwee communicationii warri borderii jiran the so called Abyssinians communicationii 13th century kaasanii hin cinne. That's why Portuguese dhufanii kan Islaamin uumamee dhufanii kan Giraany Mahammadiin rukutanii deebisan kanaaf malee masqal xoorinatni isaan jedhan sun ol qabata dubbichi. Gatii ol qabatu Itoophiyaan baay'ee ol makeera. Kushijjiin ol dhufanii warri gama turan sunis of olaalan ta'a malee taarikii Saudi Arabiyaa keessa walitti Islaamnis tokko hin turre kanaaf isaan tol nyaatan malee seenaan Itoophiyaa seenaan Westijjiin ol qabatuuf kanaaf Westiin ol qabatuuf warri bakkee immoo intellectualiin bakkee Congress Libraryidha fudhatu. Congress warri kaan immoo Nepalsidha National Oriental jedhamu fudhatu. Soorsii sana fidanii isa alaqaa taa'een falafa kaan sanaa jiru ol qabsiisanii egaa seenaa biyya kanaa seeratti waggaa 14 irratti uumamte. Erga mangistii Fitaha Nagastiin bahee waggaa 1400 booddeedha kan nagaan. Baay'ee Fitaha Nagastii Konstaantiin gizee Pooppii ta'ee uumame. Seera beeta kiristaanaa fi mootummaa gargar baasan jedhanii kan baasan sana
Roomaan kan xaqabamtu Giriikii keessatti kan hojjetamu. Isaan turanii 14th century irratti dhaga'aniiti higga mangist jedhaniiti fuudhanii ingirii biyyi kun kan kiristaanaati biyyi kun kan warra Israa'elii irraa dhufneetu bituu qabna jedhanii daagamaa qadaamanii ilkee distortii akkasiitu ka'eetu dhugaa fakkeete. Dhugaa sana immoo faranjiin gatii barbaadduuf nutu sibilaziinii hidheetu fudhattee isa Ameerikaa isa saamame sana knowledge Great Alexander Library keessaa saamame sanatu suuloon fuudhee Roomaa dhaqee Roomaan isarraa kanaaf immoo gara Ameerikaa dhaqee. Innaa akkuma beektu matsaafa miliyooniin lakkaa'amatu Congress Library keessaa achi soorsii fudhatanii gadi dhufan egaa. Isaanis bitamanii warqeenis itti guuramee kennameera. Kana seenaan baasu gara fuulduraatti garuu abinis ta'e waanis ta'e biyya kana keessaa dhiigaan walitti dhufna. Addunyaan kun kan adii fi kan gurraachaati. Gurraachaaf adii sol make malee the so-called soba sana dhiisnee maal turree eessa turree eessatti deebinaa seelu sanatti utuu deebi'anii waan gargar baanu hin qabnu. Wajjaanis walakkaan Oromoodha. Abin Amaara duwwaa waan dhaabatu hin qabu. Nummoo Oromoon immoo kana beennaa kun aadaa keenya keessas gadaa keessatti sammannee itti agarsiisneerra akka qaafii taane akka nooleejii ammannee jirru aadaa keenya keessatti itti agarsiisneerra. Kanaaf inni isaan amma qabatan kun isaanis ta'ee warri amma filannoo fiigan kun nu gatanii eessa hungaa'anii na I hope abaawonis mirguma Oromoo yaa eegamu jedhe malee abbaa ta'eenis hin bita jedhee waan gaafate hin qabu. Kafaawonis karaa nagaa taanaan equality ma gaafanne nuyi superiority hin gaafanne. Kanaaf ammas taanaan karaa abaawos ta'e waan abaawoo wajjinis waan nu wajjinis isaanii lolatti hin qabu. Amma fedhii aangoodhaaf biyya kana saamnee qorqinee akka barbaannetti binna amma hin jennetti. Inni immoo hin danda'amu. Yoo nuun rukutan abaawos nuun amma jiru jireeshin humna. Maal godhu miliyooniidhaan isa booddee jiruu dhabee baree yuunivarsiitii dhabee jiruu dhabee isa yuunivarsiitii dhabee caakkaa gashan sanoo maal godhu. Caalaa koo kan baay'ee dubbisee addunyaa kana hubateetu jira amma caakkaa keessa. Innaa hoggansa keenya hin barbaadu. Dhugaansitti jenereeshiniin dhufu hoggansa keenya hin barbaadu. Kan immoo jenereeshiniin Amaaraas bori andarstaandii godha warri yaangiin jedhee saba. Warra illeete jedhamu amma isa durii abbootiin isaanii hojjetan sana hawwan dhiisanii akkamitti wajjin jiraachuu akka danda'amu. Teknooloojiidha yeroo kana keessa ol dammassuu gatii dandeenyu achittitu deebinee turuu natti fakkaatan. Na eessa hunga'u dhugaa dubbannaan turuu commander jedhee namtichatu if you don't accept my truth, your truth is not true dha dubbicha. Kanaaf isa of tuulus dhabuu qabna. Isuma akkuma Haile Sillaaseen gisee of tuulan tokko Ameerikaa dhaqanii birrii xinnoo fudhatanii dhufnaani dhufanii hin dallanani maali ambaasaaddarri isaanii waamanii Mr. Ambassador, we read the same Bible, we speak the same language, but yet the money you provide us is less than the budget of your small town. I'm sorry, Your Majesty, and I'm teaching. I ought Ethiopia not on the map had it been American in Tinjet. Now, one cannot have been news of a corporate amne, one what Dunyanis Nunjet, I was told Araram Neduma or Dandanya Jiran to Ranger and no Canara Akabiyatim but to Marvan, Mari van Kenya. Enumti for Koran Aksumsun, you a bagada Kenyano, Yadachisa. Agawasi mo kushida and biyyi kun kan qabdu history namti ishee kan kushetti kida na ugarma dubbachudha kushimo in ijaare taarikii isa tourismiin dhuftee lafa keenya whether it is Christian or Islam lachuuyyuu aadaa keenya ammataniiti kan keessa turanii. Kanaaf waan abaawoon biyya diiguu hin qabu kafaawwanis waan biyya diiguuf hin qabu ansaan nami kan isaan diiguu hin jiru nu keessaa akka qabnu beenna. Humnaan kiristaanas islaamas haa taanu malee. Baay'ee galatooma obbo Tasfaayee. Mee waan xiqqoo tokko akka gaaffiisin yaada isin kaastan keessatti ammas wanti na keessa dhufetu jira. Gaaffiin fakkeenyaaf waa'ee falaashaa jedhu kuni uummata keenya baay'ee confuse gochaa jira.
falaashaa jechuun Israa'elidha. Israa'el adii moo gurraacha isa jedhu kanaafi gaaffii uummata keenya keessatti uuma. Yoo Israa'el gurraacha ta'e warri amma Israa'eliin jiran kun adiidha. Yoo immoo Israa'eliin diimaa ta'e inni biyya keenya keessa jiru kun gurraacha. Gurraachaaf adii yoo walitti dabalames bifa addaa agarsiisa malee bifa gurraacha akkasii cuquliisa kana agarsiisu. Isa kanaafi yookaan isa biyya keenyaa kanatu Israa'eliidha moo yookaan isuma biyya Israa'elii sanatu Israa'eliidha inni tokko sobamee jira. Maalinni slavery mindii ta'ee jira. Waan itti barreessan sana waan itti qican sana qofa qabatee deemaa jira malee eenyummaa isaa fi maalummaa isaa irratti of duuba deebi'ee of hin qoranne. Isa jedhu kanarratti gabaabsitanii yoo nu ibsitan gaariidha. Sana booda gaaffii isatti aanutti dabarra. Seenaan distortii kan ta'e himeeraan seenaan kun tootaalii distortiidha. Amma waa'ee Israa'el yookaas ta'e Israa'el seenaan Middle East gidii yeroo baay'ee dheeraadhaaf kaa'amee barame arkeoloojii baay'een misira baaseera waan hundumtuu baaseera. Matsaaf Quddusiin mataan isaa isaanitti masakkara. Abrahaam gaafa urii ka'ee Palestaayiniin dhufe maatii isaa 70 qabatee gizee dhufu eenyu kan barrii banee ol gasheedha Matsaaf Quddusiin. Innaa Palestine keessa Seekam kan jedhamu nugusa magaala sanaatu let us open our door for them. These people are friendly. Let them marry our girls and we will marry from them jedha. Gaafa dhufu qofaa isaa dhufe a shepherd with a stick jedhan daa'um. Innaa gaafa dhufu Palestine gaafa gahu uummata katamaa horee seetilii ta'ee seetilii irra darbee katamaan isaanii axiriidhaan cufamee barrii balee ol galee barrii gabanaatti agalan jaalala kan jedhee inni dhiyee ofitti bute sun. Kuni Matsaaf Quddusiif jedha. Seenaan immoo gara biraa himaa jira. Ramses III Akhenaten 1200 BC 1200 BC laa'e Kolishinii shaniin karaa Awurooppaadhaa, Eeshiyaadhaa warri olitti dhaqanii lolanii gaafa dadhabanii uummata mataansaa uummata kush gurraacha kana kunis warri qaxaramanii dhufan warri naayilii keessa jiran baay'ataniiru. Sichi naayilii keessa hin gashinu warra adii kana jedhanii mana amantiitti teempiliidhaaf maaliif kennanii sachureetii gatii ta'e iddoo qonnaan waan hundumtuu isaan leebarii gatii ta'an garba gizee turan sana gizee nuyi gooftaa turre jechuudha. Achitti ikkoo asin ce'anii rabbashuurra haa ta'an jedhee iddoo ammaatti lafa kaa'e. 1200 BC Isteellaan amma jiru Israa'el kan jedhamu isheedha malee hin jiru. Palestiinoo yeroo sana kan uumame. Yeroo sana immoo gandi Sooriyaa fa'aa maal Palestine is a part of Egypt. Soria is a part of Egypt. Warri kaan immoo uppeetiidhaan bitamaa turan. Kana himaa jira seenaan. Innaa seenaan kana himu kuni Israa'eliin fariyoonii biyya addunyaa bitutu nama seelarii wayii marchantii naannoo mandara tokko bushu bira dhaqamoo isa sana dhufa. Seenaan sobaa kanaan ka'e. Seenaan kun dhugaansaa kan jijjiirame sitti meera. Aktarii sadii qabu. Alexander the Great tamaarota isaatii fi Awurooppaadha. Alexander the Great gaafa dhufu maal godhe? Aristotle astamaarii Alexander. Isa immoo kan barsiise Sokratis. Sokratis gingan du'ee dhugaa gatii dubbatu marzii dhugee du'e. Si baasnedhaa keessa maal jedhe? Waaqaa ol waaqa jiraa lafaa gadi lafa jiraa pilaanetii itti hime. Innaa maal namtichi kun yeroo sana immoo Giriikii qaalluutti amanu gods warreen aman kanatti malee hin beekan Almighty God manuun waan God believerii warra gurraacha duwwaa turan. Innaa kanaaf Sokratis si baasna hidhaadhaan maal jennaan warri daansa no life after death hin jiraa. Ndaa'um hidhaan manaan irraa kana kaffalaa jedhee du'e. Aristotle ingidihi astamaariin Alexander. Alexander gaafa du'u automatically ka Greek Alexandria no shift yaaraguutu university. Gaafa dhufu matsaafa bamulu warra kanaan dura achi gale sanaani toroggomanii
Soofiyaa kan jedhamu addis kidaan isa kana isa uumanii isaan nooleejii Ijiptii akka isaaniitti gaafarachuuf ka'anii yeroo biraa bal'inaan sitti himuu nan danda'a. Yeroo sana kaasee qabeenya gurraachaa fudhatanii abbaatti ta'an. Noostiraadaamus hamma beekumsa Ijiptii argatutti waan tokko hin xoroqomne. Waan tokko waggaa 400 gara fuulduratti kana ta'a. Egyptian knowledge is still hidden in the hieroglyphs. እና በሳይን ምልክት እና ትራዲሽናሊ ኡመተ keessa kan jiru. Awurooppaan daarka ejjiin ishee kan kaase moonkii asii ka'an gurraacha karaa Ispeenii naqanii galanidha. Kardooba maal naqanii kan baran. Beekumsi Naayiliidhaa bahe 6th century BC dha. Gizee Sooriyaan kaatee Ijiptii fudhatte kaatee 525 BC ka'ee Alexander 320 dhufee isaanii haree kaatee Roomaan 70 galtee fudhatte hundumtuu amma Afrikaan ejjennetti nooleejii tokko hin qaban. Maal hojiirratti gurraachi wannoo biratti. Ijarri kun dhufanii killisii ta'aniiru. Killisii gatii ta'anii fi killisii gatii gurraachaatiin gatii oolma kan immoo Hitler miliyoonii 6 kan fixeef kanaaf gurraachi nu balleessedhe. Kanaaf soba sanatu amma yoonaa dhugaa akka fakkaatuu fi Westiin warri adiin seenaa hin qabne Habasha kanaaf barbaadu. Habasha kanaaf gargaaru. Kana immoo iskoolaaniin isaanii dhufan hundumtu kanaaf dhufanas. Gizee dhufan immoo kan argatan isaan warra Afrikaa keessaa akka jireenyi isaanii dimokiraasii kan ta'e walqixxummaa kan qabu keessa jiran amansiisuu hin danda'an. Kanaaf warra shiftaa barbaadaniiti kan ijaaran. This was happened in Kenya and Ethiopia. That is why they have been arming the Habashas. Habashaan qawwee baatu malee hin barbaadu. Nafteenya beektan. Islaama kan mo'aniyyuu Habashaan qawwee baataa Islaamni nagada ture yeroo sana. Katamaan isaanii akka gootu. Inni kun dhufnaan reedii godhu hin gubu, hin saamu, fuudhanii slavery'itti gurguruudha. Kana that's all. Innaa seenaan humna Afrikaa kana. Innaa qabeenyaa fi natural resources isaa dhuftee warri faranjiin fudhachuu fi jara kana qabattee bal'isan. Itoophiyaan immoo yeroo sana keessa kan uumamte fedhii isaaniitiin 1902 1907 dubbise. Innaa kana seenaan jira. Kanaaf inni isaan soman sun fudhatamee addunyaan akka waan Israa'elii dhufanitti fudhate beekaa. Asmuroof Laggaseenis xuruu godheetti tsaafeera. Warri kaanis itti tsaafaniiru. Sheekaan Taddaa'oo dubbise African Civilization. Yoo seenaa biyya kanaa ilaalle gurraacha seenaa qaba. Saayinsii kan uume, maatimaatiksii kan uume, kan silxaan eddanuume. Waan tokko kaaste. By the way, Bible iyyuu ni maam. Eliyaas baala warqi saragalaa jedha. Maanni saragallaan sun samaayitti ol ka'a miti. Space saayinsii gaa'eera gurraachi. Kun immoo hin kaadamamu. Innaa 1994tti himameera. Innaa redemption gurraacha kaa'edhanii gatii sodaatanii. The so-called Itoophiyaan immoo maqaa warra durii sanaan warra ammaa immoo maqaan durii sanaan gatii nagadaa jedhaniiti. Ethiopia ayyaana bareechaan shannaf hin jennee fokkorra malee. Ethiopia were blacks, including the black African people. Isaanumatti dispersed ta'e pressuriin addunyaan kun kan ilaalu adiitu karaa hundumaa galee Afrikaa saami malee Afrikaan biyya fedheeyuun isaanii. But roon mataan isaa keessa godhattee seenaan Oromoo jira. Innaa gizee 1540 sittiin baay'isanlee 1543 natti fakkaata kan Ispaaniyaard Kongo galan. Maaliif 1492tti Ameerikaa Columbus argateen 1498 iመስለኛል. Vasco da Gama immoo Eeshiyaa Indiyaa argate. Yeroo sana kaasanii explorer gochi gizee kaa'anii የኮንጎ ruler maal teknoolojii yeroo sana keessa qawwee du'a fudhate qawwee ittiin ollaasaa gorboomsee obbolaassaa gorboomsee dabarsee biyya arabaatti erguudhaaf warra adiitti kennu. The same thing Itoophiyaa keessattis utuu qunnamtiin duraan jiraatiin Portugeesii dhufanii Giraany Mahammadiin hin kaasne. Qunnamtiin duraa sun immoo Itoophiyaa, the great Itoophiyaa, the black hundumaa kan taarikii keenya duwwaa sun ta'in black nation hundumtu kan itti amanu. Itoophiyaan sun immoo asitti kan kutamnee afne Oromoodha. That is why
create Gada, the famous religion in sun immoo cosmos law seera safuu seera namaa hundumaa qabatee kanuma akkasitti namni tokko kan itti murteessine kan namni tokko kan gara barbaadetti utaaluu hin dandeenye sana dimokiraasii akkasii kan uumani check and balanceedhaan Nile civilization booddee gizee Raamsesiin akka maqaasii kaase Raamses gizee kaase sana gurraacha barsiise akkamitti akka bulchani akkamitti kontroolii godhani hundumtuu lola teknikii lola akka baran kan godhe gurraacha yeroo san they were defending for the 1000 over 2000 years Gadaa gizee human isa qabatanii human malee lafa Gadaan immoo kan Oromoo duwwaa miti if you go to southern Geedoon Gadaa qaba Sidaamni Gadaa qaba waa kushiin maaliif qabaatanii warra Amaaraa dhaban Amaaran jedha iqirta Amaarri kushiin isaanii wal fuunee wajjin horamne why not the others the Abyssinians proper Abyssinians maaliif Gadaa dhaban gurraachuun dhuftuu qaba maaliif amantii fudhachuu dhaqan wannoodha dhaqanii Egyptii Roomii immoo the new Christianity maa fudhatu Afrikaan hin qabdu mataa ishee taa'e seenaa mataa ishee waaqan beekan jechuudha moo waaqa keenya nu duukaa jira yeroo hundumaa hundaa'umsa seera safuuyyuu eegaa jirra hundumtuu kosmosii kana keessatti hundumtuu distaansii mataa isaa qabannee kabajnee deemna malee nuyi lollee ajjeesnee fudhanna hin jennu nuyi hin hammanna isa immoo agarsiisneerra Gadaa keessatti ammachiisaan han keenya Oromsuun han keenya hin qaban ordii kanamiyyuu maaliif kan hundumaa isa qabaatee biyya kana nagaadhaan tasgabbiidhaan nageenyaan hammatee yuunivarsiitii kana haaraan fudhatee jiru Oromoon maal jibbama taargeetii ta'e xalaat inda afraash indeeti qotaraa inna kanaaf abaa'us ta'e kafaa'oo akka isaanii maqaanuu kennan miti nuyi biyya warra qoricha keessadha qoricha isaan keessa yeroo ilaalan kanaaf nagaasin fiduu abaa'us warri abinis ta'anii hundee isaanii ol beekna isaanis garuma keenya kan dhufne sodaadha gara booddeetti garuu ta'uun isaanii turuudha maara jechuun isaanii turuudha naftanyaa keessa dhokatanii Itoophiyaa keessa dhokatanii deemuurra nu amaara jechuun isaanii gingadimmaa qabu hin deeggarraan kanaaf abiin karaa turuurra irraa inni dhufa gara keenya jedhee namana. Baay'ee galatoomadha ulfaadhaa horaa bulaa deebanadha daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtanii kuni Walabummaa News Network egaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira kutaa lammaffaa itti fufnaa asumarraanii akka nu faana buutanii nu hordoftan isin gaafachaa egaa umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheeniif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheeni awwaale fedhii kiyyaa. Roobaa fadunnaa namnee beelaa deemuu waa dandeessu. Sebenarnya lubun tidak Bicara kanina nunggu masa dan denye di sini jene tu Kufafatafi Edise kufati Firafi oladise Kifan gare katati Otu waluf dadhabu Balbane bogochu Gabbana sif busufan
filadhee gugguubachuu dhugaa qabdu wabookoo nutu siidin hubannee yeroo gidiiraaf rakkoo isin birannaa bannee ilmi taane toosetti situunne diinaa wajjin olola afarseetoo nu diige amaa jaajeen ijibaaf sirri diinaa sechi gargar nun baasuu akeekaaf kaayyoo keerraa omtoo irraa nun maqsuu kan manneesi wajjin